Nagaan isiniif haa baay'atu. Yeroo mul'ata akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kooti. Guyyaa har'aa jechuudha. Seenaa isin yaadachiisuun dhufe. Namoonni biyya ormaa keessa jirtani seenaa yookaan immoo mudannoo abdaniittanii tokko hin jirtan. Warri akka koo kanas wanta darbe yaadattanii ofitti kolfitan jiraachuu maltu. Mee viidiyoo kana amma dhumaatti ilaala. Jireenya tokko gaafa dabarsinee waggaa hedduu erga fixee gaafa deddeebinee dudduuba keenya yaadannu nu kofalchiisa. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Namoonni haaraa dhuftanillee akka keenya miti. Yeroo amma warri haaraa dhufanii miidiyaarraa muuxannoo garaagaraa fudhataniiru. Akkasuma immoo barumsi garaagaraa laatamaa jira. Nuti akkuma sa'a dallaa horii keessa baatee deemtu. Akkasuma baanee deebinee dhufne jechuudha. Haa ta'uyyuu malee jechuudha. Waatee isin yaadachiisa waanan dabarse jechuudha. Waanan dabarse tokko. Innis yeroon dura nyaata hojjechuu jalqabe jechuudha. Akka ammaa kana haala miidiyaa haala moobaayilii hin barree. Jarri keenya suma beektan egaa bilbila irraati kan isaanii nyaata ilaalanii hojjetanii. Amma maalan godhaa kunoo jechuudha. Daftaroota kana argitu eetuma yaada. Daftaroonni koo kun jechuudha. Mana barumsaa yookaan immoo waan high school elementary jiru isinitti hin fakkaatini. Manuma namaa keessa taa'een kana barreessa. Haa ta'uyyuu malee warri kun hundi isaanii mataa isaaniitti wanni qabu. Saabjektii qabu. Saabjektiin koo jalqabaa kana dhiifama. Mee amma dhumaatti na ilaala dhugaa waaqa. Yaadannoo isinitti mul'ata eetuma nabdii qaba. Yaadannoo 2013 jedheen qabadheera. Waanan darbu yoo yaadadhu himaaniitu ija na guuta. Yeroo kana nyaata hojjechuun jalqabeera jechuudha. Nyaata hojjechuun jalqabeera. Kunoo shoorbaa ka jedhu mata duree isaa hin argitu eetuma yaada. Shoorbaatti maaltu akka naqamu maaltu akka ta'u daftara irratti hin barreessa. Kushinaatii hojjetamee bahee sammuu kootti qabadhee kilaasii koo seenee nan barreessa jechuudha. Kunoo asitti immoo mata dureen kuni mata duree biriyaanii jedhudha. Egaa nyaata arabaa baay'een keessan hin beektu maqaa isaa. Asirratti taa'eetuun barreessa wanta kana jechuudha. Wanta kana taa'ee barreesseen yoo isheen nyaata akkasii hojjedhu naan jettu asirraati dubbisee haqeen hojjedha. Yeroo sana egaa ofii koos haaraa wanta ta'eef afaanis hin beeku bada. Bilbila irrattis akka ammaa kana viidiyoo erguu amma madaamiin koo viidiyoo naa ergiti waan barbaaddu jechuudha. Nyaata hojjechuu yoo barbaadde sa'aatii ammaa kan keessatti kan hojjette viidiyootiin naa ergiti turte. Dur garuu ani afaanis hin beeku moodiin kun hundumti isaa hin jiru daftara irratti taa'ee barreessa. Kana jechuudha har'a kun har'a waggaa baay'ee fudhateera. Garuu seenaamaaf hin kaa'ee jira jechuudha kan seenaamaaf hin kaa'ee jira. Har'a maaliifin akkan viidiyoo isaa hojjedhu na taasise baay'een keessan har'a akka yaadattanii seenaa darbee mudannoo keessanis ta'u akkasuma immoo mastaawashaaf kan biyyarraa waa fidattanii shaanxaa keessan keessa fayyuma taa'u akkasuma immoo jechootas nyaatas waan yeroo jalqabaa isin mudate akka yaadattaniif jechuudha. Kuni jechuudha xinnoon kuni kan na wajjin dhuftedha. Bilbila namoota asirratti barreesseen qabadheera jechuudha. Maaliifidha? Gaafa biyyarraati baatanii mastaawashaadha. Egaa bilbilli abaluu yoo bade bilbilli abaluun badu isa jedhamu. Maaliif amma keessa isaa isinitti agarsiisuun barbaanne bilbila hedduu keessa jira. Maaliif miidiyaarra baasuun barbaanne bilbiloota namaa jechuudha. Kuni yaadannoo ishee jalqabaati. Kanaaf umurii koo guutuu jechuudha. Amma waaqayyo lubbuu naa kenne biyya lafaa kana jirtutti na wajjin deemti jechuudha. Maaliif wanta keessa darban tokko dagachuun sirrii miti.
kan daftarri qabeef kan gowwaan qabee hin gadhiifamu jedha makmaaksa. haa ta'u malee warri kuni jechuudha. warri kun immoo yoo fedha keessan ta'e walaloon ani asirratti barreesse hedduutu jiru isinii dubbisuu nan danda'a. warri waliin tajaajilu baay'een keessan hin beektu akka walalootiin isin tajaajilu. ammas waaqayyo na gargaari asirratti yoo nu afeeri jettanii walaloo isin afeeruu nan danda'a. yeroo akka ammaa kana biiziin ta'e waggaa 3 dura waggaa 4 dura jechuudha. waa baay'een taa'ee barreessa. amma dhugaa dubbachuuf miidiyaan kun yeroo nu absiisaa jira. dhugaan isinitti hima. amma nutillee amma tokko viidiyoo kana yeroo hojjennu yeroo boqonnaa keenyaati. haa ta'uyyuu malee ijoollee baay'ee yeroo isaanii ittiin fayyadaman otuma akka ammaa kana miidiyaan kun dhufee gara inni kaan gara TikTok inni kaan gara Facebook inni kaan gara YouTube kanatti suusiin taane. dur dhugaa dubbachuu fi sammuun keenya nagaadha. yeroo qabnutti hin fayyadamna. yoo bilbila ta'e maatii keenya qofaa dubbisna. akka ammaa kana yeroon keenya dhiphaan taane jechuudha. yeroo sanan taa'ee barreessa gan yeroo sana akka ammaa kanan ta'in jechuudha. har'a garuu jechuudha dhugaa dubbachuuf akka duraa sana taa'ee barreessa yoon jedhe dhugaan isinitti manaan dhufu. maaliif yeroon taa'ee barreeffama kana dubbisu ittan gammada. maaliif waan sin ajaa'ibu jechuudha. waan sin ajaa'ibu barreeffama akkuma biyya Arabaa dhufeen barumsa cuuphaa baradheen dhufe waldaa lafarratti jechuudha. yeroo sana gaa wangeelas fidadheen dhufnee akka ammaa kana miidiyaa irratti barsiisuun minaamineen kun hin jiru. dhugaan isinitti mabbuloo tokko kaniin achitti baradhee dhufe taa'een barreessa. waa'ee lubbuu haaraa jechuudha. akkamitti akka gooftaa fudhanne akkamitti du'aa ka'uu gooftaa Yesuus isa kana taa'ee sammuu ko nagaa taa'een barreessa. amma garuu otoon deebee barreessa jedhe dhugaan isinitti hima hin yaadadhu. maaliif yoo jettanii yeroo sana akkuma dhufeen miidiyaa hin qabu homas hin qabu. galgalas ganamas taa'een daftara kana dubbisa. isan achitti barsiistuun keenya nu barsiisaa turte sammuu koo keessa jira hundisaa jechuudha. sammuu koo keessa jira. taa'een barreessa jechuudha. yeroo sana barreessuun koo garuu anaan har'a akkan deebee barreeffamicha sana na dubbisee jajjabaadhu na taasiseera. garuu amma dhugaan isinitti hima miti wal sobuun cubbuudha. barumsa wangeelaa amma harka keenya otoo jiru hin dubbifnu akka garaa keenyaatti. achi keenya waa biraa hojjenna. waa biraa ilaalla. yeroo keenyatti hin fayyadamnu. yeroo kana yaadni keenya sammuun keenya hiramaadha. dhugaan isinitti hima. maaliif gaafa wanta hedduu ilaalaa ooltuu fi wanta hedduu hojjettu yaadni kee biizii ta'a. kanaaf maal isinii jechuu barbaadeeni jireenya keessan keessatti jechuudha. jireenya keessan keessatti yeroo ammaa kanatti fayyadamaa. ganaa kana caalaa kan sammuu keenya hatu dhufuu danda'a. ganaa kana caalaa yeroo dhabuu dandeenya. garuu yooma waaqayyo sammuu namaa banee wanti kun na fayyadu isa kanatu na fayyada jenne daandii nuuf ta'urra yoo deemne qofaa malee guyyaa har'aa jechuudha. wanti hundumtuu nu barbaada. inni fooniis inni afuuraas inni gara biyya lafaatti inni gara miidiyaas hundumtuu yeroo keenya barbaada jechuudha. yeroo keenya kana keessa waan boru yaadannoof ta'u waan boru ittiin ala keenyallee fakkeenya godhannee itti agarsiifachuu dandeenyu waan boru gaafa dulloomne irree bara dargaggummaa koo akkas gochaan ture. bara dargaggummaa koo kana keessan dabarse jennee ittiin mastaawashaa godhannee kaawwannu tokko hojjetachuu qabnaa jechuudha. so
kanaaf na walii turuu keessaniif guddaa isaa galatoomaadha. Akkasumallee jechuudha birriin kun birrii Itoophiyaati. Na waliin kan dhufte amma har'a shaanxaa keessa teessuudha. Yaadannoo hedduutu jiru. Isaan kana nan fayyadu jennee gaatuu hin qabnu. Gaafa biyya keenyatti deebinu nu fayyaddi jechuudha. Hundumtuu iddoo isaatti nama fayyada. Hundumtuu iddoo isaatti hojjeta jechuudha. Akkuma sagalee Waaqayyoo waan hundumtuu yeroo qaba jedhutti. Inna viidiyoon ko guyyaa har'aa kana fakkaata. Isuma yaadachiisuuf mudannooma qabdan isin yaadachiisuma kan har'aa kana qabadhee isinii dhufee daftaroota hafanii kan barumsa macaafa qulqulluu barannutu jira. Wanta hedduu olaanee kanarraatti baranna Waaqayyoof haa galatu. Isaan kanatu jira. Akkasuma immoo walaloo keessa nu dubbisi warri jettan yoo jiraattanii Waaqayyo na gargaaree walaloo isiniif dubbisuu nan danda'a. Isiniin jedha Waaqayyo isin haa eebbisu, like share godhaa, eebbifamaa ulfaadha.